Egaa obboleeyyan kiyya Arabiyaa majlisii nama sadihiiti abbaan 21 abbaan 32 jechuudha. Haga xumuraatitti nu faana tura fedhii keessa yoo ta'e laayikii tuqaa jalqaba kanatti osoo hin daganne hin dagattan booda laayikii numaa isin hin miidhu tuqaan isin hin jedha. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Egaa kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota hiyya ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Maashaallah tabarakallah Arabiyaa nama sadii qabadhee dhufe. Baarakallahu fiikum tokko ka Sumayyaatii tokko ka Mayramaatii tokko ka Na'iimatiin isiniin jedha. Jarri immoo ilaallatan isiniin jedha obboleettii tiyya qaaliya sumaan abbaa diidamaa jechuudha maashaallah. Mee haalaaltaniif keessa isallee banii akkasumallee jechuudha boondidiin isaa sadarkaa tokkoffaadhaan boondidii haarawarraa hojjetame jechuudha. Dura duubni isaallee kan firaasha irra ta'anillee akkanuma jira jechuudha. Boondidii sadarkaa tokkoffaadhaanii akkasuma uffanni isallee maashaallah qulqullinnaan uffata immoo filannoo isiiti jechuudha. Uffanni kun yeroo ammaa kana kanneen irra jira maashaallah garuu abbaan ka jaalate filataa ina kanas haalaaltaniif isinitti agarsiise jechuu beebi tiraasii kana. Bakka yeroo baay'ee wanni tokko hin jira miree kanaaf hunda keenya nama dhugaa dubbatu nama dhugaa hojjetu rabbi nu haa taasisu wanni guutuun isaa addisiidha akkasumallee lallaafu jechuudha maashaallah rabbiin nagaan itti sii galchee madhamaatii sii wajjin gammachuuf ulfinnaan warra irra jiraatu rabbi si haa taasisu habiibti. Egaa akkasii maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Azraqiin kun walirratti maachadha adii kanallee jechuudha adii irratti maashaallah. Hedduu dasna jedhee jira. Isilleen dasisii jennaanuu kana ergatte. Innaa akkasiin isiniin jedha guutuu waagaa isaallee isinitti hima abbaa 30 fi abbaa 32 fi abbaa 20 kanallee jechuudha. Baay'ee bareeda warroonni jechuudha abbaan 20 baay'ee lafatti gad dhiyaata lafarra waliin fagaatu jettan mee ilaala dhugaa yaani bareedadha. Kana caalaa gaararra taa'uun yaani maal fayyada dhugaa bareedadha. Namuu haga humna isaatiin kuni ka gonni isaatii isiniin jedha ka isaati kana qofaa miti jechuudha kana irraa hafellee hin jira kan azraqii kana jechuudha abbaa 20 kana inni kun immoo abbaa 30 isiniin jedha maashaallah. Kan obboleettii tiyyaa Sumayyaa kunis jechuudha hedduu filannoon isaa hedduu bareeda dhugaa rabbi hedduu bareeda jechuudha. Ishoo maashaallah meelaalaa isiniin jedha. Wanti isaa hundi jechuudha obboleeyyan kiyya akkuma ka duraa sanitti aaddisiidha takkaayan isallee beebi tiraasiin isallee kan firaashallee jechuudha silaa uffata argaa jirtanii kan sodaatamu kanuma garaa keessaa kanaa isiniin jedha. Egaa akkasii maashaallah gatii immoo isinitti hima isiniin jedha dhumarratti isinitti himaa haga xumuraatitti nafaana tura kana jedhe obboleeyyan kiyya haga xumuraa haa turtaniif osoo hin taanetti sadiinuu kaatanii ilaaltanii haa jettanii fi isiniin jedha. Maashaallah hedduu bareeda ani qofti hin bareeda jechuu osoo hin taane filannoon namaa kuni garagaraa tokko kanatti itti bareedaa tokko kalarii abbaa 20 saniiniin itti bareedan isiniin jedha. Egaa kan afe isinitti agarsiisa obboleeyyan kiyya maashaallah. Akkasii arabuun beeksisi jennaan immoo tuyyumee namni silkii ilaalaa beeksisuu dhiise. Alhamdulillah ala kulli haal. Anuu isinitti hima maaltu isin dhibe. Naa akkasii isinii jedha hordoftoota kiyya maashaallah. Mee lafarraa ol fageenni isaa jechuu kanarra yoo tare garuu fedhiin ilma namaa kuni garagara jechuudha. Amma abbaan 30 kuni maashaallah abbaa 20 illee maashaallah jettee 30 illee maashaallah jechuun keessan hin oolu eeyyeen hunduu maashaallah. Obboleeyyan kiyya ilmi namaa kuni nuhiin kuni bar ijoolleen haadha garaa takkitti dhalatteeyyuu waliin fakkaatu dhabuu danda'an. Kaasatan osoo qaamallee wal fakkaatanii filannoon isaanii waliin fakkaatu jechuudha. Filannoon isaanii kanatti bareedu tokkotti bareeduu dhabuu danda'a. Ka biraan waan biraan agarsiisaa jira arabuun jechuudha. Annaa akkasii maashaallah tabarakallah isin agarsiisamee ka inni isaan ta'ee fi isaan ofiitti agarsiisinaan jedhaa jiru jechuudha. Yeroo kanatti inni dubbate jechuudha waa'ee tiknasii isaa kana immoo sagalee ni wacaa yoo wace immoo yuutuubiin koopiraayitii namarratti qaba kanaaf sagalee jalaa kaasee isiniin jedha maashaallah tabarakallah. Hunda keessan obboleeyyan kiyya warroonni biyya namaa teettanii daayifitanii miilli isin dhukkubee duudi isin dhukkubee dhugaa rabbiititti
waan kana hojjettan nama badhee nama firooma walitti hin qabne yookaan olloo mallee ka walitti hin qabne amantanii ergitan jechuudha. Rabbiin illee amaanaa teessan nama galmaan ga'u nu haa taasisu. Haga danda'ameen obboleeyyan kiyya inshaallah wallaahi waanuma gaarii isinii hojjedha. Waa ittuma gammaduu teessan warri ganaan arginillee ka argitan sila ani kana isiniin hin jedhu jechuudha. Inni kuni abbaa diidamaa san irraa hafe jechuudha. Meetira 8 irraa hafe jechuudha. As jira. Bakkeen hin geenneef asitti baarakallahu fiikum rattamneen isiniin jedha jazaakumullahu khayran isin agarsiisee jira isiniin jedha kinoo san irraa hafe na akkasi gonniin isaa kun immoo achirra jira miree dura isinitti agarsiise akkas isiniin jedha inshaallah maashaallah tabaarakallah hedduu das jedha hedduu bareedaa rabbiin nama hafuura itti baafatu isii haa taasisuu isin hunda haa taasisuu kunillee almuuniyee midhaanii abbaa soddomaatii isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya almuuniyeemiin kun kaasatanii teebilee isaati irratti yooniin almuuniyeemiin baay'ate haala saniin gatii dabala jechuudha. Yookaan immoo tuyyuu gatiin isaa normaalii isinitti himaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf amma duuda duuba irra jiru kana almuuniyeemiin bakka miila isaa jala jiru kanaan teebililleen kan hojjetamu jira jechuudha. Viidiyoo isaa qabaadha asirratti isinitti agarsiisa gubbarratti jechuudha. Yookaan immoo tuyyuu bakka yoo inni hin baay'atin kunniin immoo normaalidha jechuudha. Firaashii irra gaggalchan kun jechuudha. Inni hagasanii waagan isaa ol ka'aa miti isiniin jedha. Egaa akkasii abbaati kinasii soddomaatii isiniin jedha inni kun jechuudha. Inni illee kana qofaa miti irraa hafee garaa jira jechuudha. Isinitti agarsiisa obboleeyyan kiyya. Akkasii fe'uuf dhufnee jirutti jechuudha. Garuu kanatti makiinaa eegaa jirra. Akkasii isin agarsiisaa isiniin jedha. Yeroo feenullee baarakallahu fiikum maashaallah hedduu das jedha hedduu bareeda. Wallahi rabbiin kiyya inshaallah waan bareedaa hunda isiniin haasa'u wantoonni inni irraa hojjete immoo obboleeyyan kiyya hojjetame immoo jechuudha. Maashaallah addisiidha uffanni jechuudha. Takkaayaa kanallee ka jalallee ka gubbaa isinuu argaa jirtanii waan nan ka keessati nama rabbii ofii sodaatee uuma gaarii keessa oolchu hunda kennayyuu haa taasisuu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya yeroon kun halkan immoo guyyaa isinitti fakkaata jechuun ganama immoo galgala isinitti fakkaatame isinitti jechuudha. Yeroo nu dhayne galgala irratti warri karaa dheeraa deemu baay'inaan galgala fe'an jechuudha. Galgala fe'anii garuu immoo tuyyuu jechuun maashaallah warroonni Arabiyaa majlisii kana bakka feetanillee yoo ajajattan risiitii qaba. Meeshaan risiitii qabu immoo biyya fedhe deema hin sodaatan jechuudha. Biyya fedhe bakka feetan yoo ajajattan feetan dhuftanii fudhattan yoo dhuftanii fudhattanillee yoo karattillee jechuun isin qaban risiitiitti agarsiiftan. Bakka maashaallah meeshaa bilisaati jechuu barbaadeeti. Yoo erginillee risiitii yoo qabaate namni ka deemunillee hin didu yoo geessinillee ka deemunillee jechuudha. Of hin shakku yeroo sanitti nu haasa'u turre galgala jechuudha. Galgalaa'ee ani daa'imman xiyyaaf muddame jechuudha. Akkasii galuu deemaa jirra yeroo kanatti isiniin jedha baarakallahu fiikum. Amma isa jirtan yoo jettan boostaa jirraa isiniin jedha. Osoma haasoftu gatii nutti hin himne jettanii gatii na caqasaa jirtanii. Yen dhugaadha abbaa diidamaa jechuudha. Abbaa tiknasii diidamaa sanii gatiin isaa birrii 16,500 isiniin jedha. Meeshaan kun ka turee miti ka ammumaati jechuudha. Amma ajajame abbaan soddomaa jechuudha. Tokko boondidiidhaanii tokko almuuniyeemiidhaanii jechuudha. Samaawiin suni yookaan azraqiin jechuudha. Almuuniyeemiidhaan kun immoo daalachi boondidiidha guutuun isaatu jechuudha. Ka boondidii sanii 18,500 almuuniyeemii immoo tuyyuu jechuudha 18,300 isiniin jedha. Kaareen baarakallahu fiikum. Akkasii waaqa dhageettan jedhee abdii qaba. Warri jalqabarraa haga xumuraatitti na faana turtan galatooma. Yoo isinitti tole obboleeyyan kiyya mee laayikii tuqaan isiniin jedha. Akkasumallee warroonni reef seenaa jirtan sabskraayibii godhaa. Fedhii keessa yoo ta'e obboleeyyan kiyya homaanuu isiniin dirqanii jechuudha. Fedhii keessa yoo ta'e yaadallee nuu kennaa. Koomintiin nama jajjabeessan beekaniiti. Akkasii laayikillee tuqaa isiniin jechuu barbaada. Jazaakumullahu khayran. Egaa obboleeyyan kennaa jalqabarraa warroonni hagammaatitti na faana turtan ulfaadhaa horaa dheebanaa waan hawwitan hunda hawwii bayaa bakka yaadanitti gayaa isiniin jedha.
جزاكم الله خيرا واني اقامات التنبل سوجرا دي فما افول لله سنين جدا ربي وان بل سنين يقسيتك انفنو وجهت اللي دبت اللي نولا في سني كراسا نونتن اقرسي سنين جدا وان كيري تاتم ربي نملي سني إنما خيري أمنه نما خيري نوك أبو مو ربي نهم مليسني نولي نما خيري أمنه نمليسني سنين جدا جزاكم الله خيرا أفوال لله فيديو براتي ولتديبينو السلام عليكم